Bankiin dhiigaa damee Adaamaa bara 2017tti dhiiga yuunitii 22,000 ol walitti qabu beeksisee damichi qooda fudhattoota seektara barnootaa waliin marii gaggeesseera. Waltajjicha irratti barreeffamni gabaabaa arjooma dhiigaa tola ooltummaaf mata duree jedhuun dhiyaatee irratti mari'atameera. Hojii gaggeessaan baankii dhiigaa damee Adaamaa obbo Katamaa Dhaqqabaa kaayyoon sagantaa kanaa damichi raawwii bara 2017 isaa irratti dura bu'aawwan manneen barnootaa waliin mari'achuu fi sirna galateeffannaadha jedhan. Barsiisota, daarektaroota, qooda fudhattoota walgahii hubannoo kennuu akkasumas sirna galateeffannaa qabna. Kunis kaayyoon isaa manneen barnootaa irratti arjoominni dhiigaa bal'inaan akka hojjetamu ni beekama. Akkuma biyyaatti hawaasa keessatti kan hojjennu caalaa bal'inaan barattoota bakka tokkotti argachuu irratti hirmaannaa gochuu irrattis waan gaarii waan ta'eef manneen barnootaa irratti dhiiga hedduu sassaabuun danda'amee jira. Akademii Adaamaatti dhiiga yuunitii 24 sassaabuuf karoorfamee 22,000 ol sassaabuun danda'ameera. Kana keessaa manneen barnootaa dhiiga yuunitii 12,000 ol akka sassaabamu gahee isaanii akka bahatan ibsaniiru. Bara 2017 baankiin dhiigaa Adaamaa karoora yuunitii 24 sassaabuuf karoorfate. Kana keessaa yuunitii 22,000 ol sassaabuu danda'eera. Yuunitoota sassaabame kana keessa manneen barnootaa keenya waliigala sagantaa irraa kanarratti hirmaatan gahee isaanii naannoo yuunitii 12,000 ol kan ta'u manneen barnootaa irraa sassaabame jechuudha. Kun egaa akkuma lakkoofsi isaallee agarsiisu lakkoofsa guddaa fi bal'aa manneen barnootaa irratti hojjetamaa jira. Kanaanis manneen barnootaa moodela ta'an hirmaannaa kanarratti hirmaatanii lubbuun nama kamiyyuu sababa dhabamuu dhiigaatiin akka hin duune kaayyoo jedhu baankiin dhiigaa kan qabu kana. Biiroo Fayyaa Oromiyaatti ogeettii tajaajila baankii dhiigaa Aadde Samiraa Umar akka naannichaatti wiirtuuleen baankii dhiigaa 14tu jira. Kanneen keessatti dhiiga yuunitii 1,108 sassaabuuf karoorfamee dhiiga yuunitii 1,106 ol walitti qabamuusaa himaniiru. Bara darbe keessatti akka naannoo keenyatti baankii dhiigaa 14 qabna. 14 qabnu keessaa dhiiga yuunitii 1,108 walitti qabuudhaaf karoorfanne dhiiga yuunitii 106 ta'uu walitti qabuun danda'amee jira. Kana keessaa akka baankii dhiigaa Adaamaatti immoo yuunitii 22,000 ol kan ta'u baankii dhiigaa Adaamaa irratti kan walitti qabame. Raawwii kanaaf gahee guddaa kan taphatan keessaa tokko seektara barnootaa waan ta'eef ammas hojiileen hafan cimanii akka itti fufan hundi gahee isaa bahachuu qaba jedhan. Kana keessa ammas yoo ilaallu raawwiin guddaa manneen barnootaa keessatti kan hojjetame. Naannoo keenya keessatti mana barumsaa tokkorraa gara tokkootti garaagarummaan jiraatus parsantaa 65 hanga 80 kan ta'u raawwiin mana barumsaa keessatti hojjetama. Dhiiga guddaatu mana barumsaa keessatti walitti qabama jechuudha. Kuni carraa guddaadha. Waajjira barnootaa, seektara barnootaa wajjin waliin hojjechuun immoo hojii keenya cimsuu keessatti gahee guddaa qaba waan ta'eef guyyaa har'aasitti kan walitti hin qabne jechuudha. Hirmaattonni waltajjichaa gama isaaniitiin tola ooltummaa hojjechuun kan waaqnis barbaadu waan ta'eef ammas cimsinee hojjechuun sassaabbii dhiigaa keessatti gahee keenya bahannaa jedhan. Nama gargaaruun tola ooltummaa hojjetuun har'a ofiif borummoo ilmooteetiif tajaajila. Kun mindaa Rabbi biraa argamu waan ta'eef kan homaa of duubatti hin jedhinaa isiniin jedha. Kun amaanaa Rabbi haa ta'u. Kennamuu qaba namni eessarraa Rabbi irraa itti kennama. Jalqaba kennuun sun kennamuudha. Akkasitti ilaaluu qabna. San immoo namni cinaa dhaabbatee yaadachiisu dirqama ta'a jechuudha. Barattoonni nu bira jiran gaafa nu awweer goone ofii isaaniitu awweer wal godhanii wal gargaaranii waliin kennaa oolu jechuudha. Dhumarrattis manneen barnoota gama arjooma dhiigaatiin sochii olaanaa taasisaniif beekamtiin kennameera.